Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Har'i sadaasa sagal bara 2022 guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa isaati. Baga geessan baga geenye isiniin jechuu jaallanna. Nagaa isin gaafachuun daganne dhaggeeffattoota keenya karaa raadiyoo fi intarneetaan kanneen nu caqasaa jirtan akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu jechaa egaa sadaasi sagal kan itti yaadatamu Oromiyaa mara keessatti guyyaa fincilli diddaa gabrummaa yaamicha adda bilisummaa Oromoo taasiseen kutaa barnootaa sadarkaa gadiirraa haga kolleejjii fi yuunivarsiitiitti qeerroof qarree Oromoon taasisanidha. Har'i waggaa 17ffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaati. Irra deebiin baga geessan baga geenye isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee guyyaa har'aaf qabnuun isin beeksisa. Keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduutti aansuun du'aan boqochuu Dooktora kabajaa Aartist Alii Birraa ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isin biraan geenya. Ibsa gaddaa kanatti aansuun ammoo sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa sababeeffachuun ibsa ejjennoo adda bilisummaa Oromoo irraa ba'e isin dhageessisna. Xumura qophii keenyaa irraatiin barruu sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa ilaalchisee qophaa'e qabannee isiniif dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenyaa gamanumaan oduun kunootti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin Anmoosisaa Nagaasati. Magaalli Mandii dirooniin haleellamte. Wallagga Onaa Manaan Sibuu magaala Mandii keessatti murni bilisiginnaa marsaa 4f haleellaa xiyyaaraa waraana uummata gabaa irratti raawwachuun miidhaa guddaa qaqqabsiisuun nagaame. Sadaasa 9/2022 murni yakka waraanaa ilma Oromoo irratti raawwachuun barcuma siyaasaa isaa dheereffachuuf hojjechaa jiru bilisiginnaan haleellaa xiyyaaraa waraana gaggeessuun jumlaan lammiilee nagaa fixuu fi qabeenya barbadeessuun itti fufeera. Haala kanaanis har'a sadaasa 9/2022 waaree booda toora sa'aatii 8 irratti humni qilleensa bilisiginnaa haleellaa xiyyaaraa waraana diroonii jedhamuun fayyadamuun godina lixa Wallaggaa Ona Mana Sibuu magaala Mandii ganda duwwaa 2 bakka addaa maqaa buufata konkolaataa Mandii iddoo 2 irratti raawwatee jira. Iddoowwan lamaan kunis teelee fi uummata gabaa dhaqaa ture akkasumas gabaadhaa galaa ture irratti boombii samii gadi darbatameen kun kan bu'e yoo ta'u bakki biraan maqaa daalatti naannoo bulchiinsa magaala Mandiitti akka raawwate odeessachi ba'ee saabaa'otti himaniiru. Haleellaa marsaa 4f raawwate kanaanis hanga gabaasni kun qindaa'etti lammiileen nagaa 15 ol yoo du'an namoonni 10 ol immoo madaaniiru. Murni faashistii Abiyyi Ahmed haleellaa xiyyaaraa waraana lammiilee nagaa Oromoo irratti bifa haaraan onkololeessaa 19/2022 eegaleen lubbuun namoota jumlaan dhumaa jiraachuun ni beekama. Waldaan barreessitoota Oromiyaa boqochuu gameessa guca muuziqaa qabsoo fi jaalalaa akkasumas tokkummaa Oromoo Dooktora kabajaa Aartist Alii Birraaf gaddatti dhaga'ame ibsate. Alii Birraa ogeessa muuziqaa uumamni ganamaan muudee Oromoof kennite abbaa sagalee simboo qabeessaa haayichaa quuqaa garaa isaa walaloo humna kuufamaa qabuun yaadaloon hirriibaa nama dammaqsuun dhaangiyame waggoottan kurnoota hedduuf hawwii fi akeeka isaa ummata isaa biratti bakka bu'aa hin qabne lallabee lallabsiisaa bara jireenya isaa guutuu muuziqaa Oromootiif jiraatee darbeedha.
yeroo uummanni Oromoo cunqursaa gita bittootaa irra ture irratti bittaa mirga roorroo irratti aggaamame falmachuu qabutti gaaddisni muuziqaa Oromoo kun abbaan sagalee kiilolee weelleewwan muuziqaa jaalalaa qabsoo fi tokkummaa harooressi kun lafa uummanni Oromoo nama barbaadutti nama ta'ee argame filmaata hadhooftuu uummata isaa wajjin dhandhamaa turedha. Dr. Alii Birraa gannoota jiraate keessatti uummata isaaf dheebotee beela'ee dhiitamee jiraata. Wal'aansoo yeroo bara dheeraa booda seenaa hin boqanne addunyaaf dhiisee lubbuudhaan addunyaa kanarraa boqateera. Waldaan barreessitoota Oromoo boqachuu goota muuziqaa kanaatiif firoottanii fi uummata Oromoo maraan gadda irraa hafaa jecha dhaloota akeeka Alii Birraa tiksu ta'a jecha ikiraa isaa jala daadhiin haa yaa'u jechuun gadda itti dhaga'ame ibsateera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu kanumaatii qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophiilee keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa torbanitti yeroo 3 meetir baandii 15 kiiloo heerzii 15250 irratti isiniif dabruudha. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne du'aan boqochuu Dooktora kabajaa Aartist Alii Birraa ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname isin biraan geenyaa itti dhiyaadha. Du'aan boqochuu Dooktara kabajaa Aartist Alii Birraa ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo. Alii Birraa abbaa isaa Mahammad Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Alii irraa Xaaliyaaniin biyya teenya keessaa bahee bara 7 caamsaa 26 bara 1948 magaalaa Diradawaa ganda Kaabaa kan gaara ganda Qoree duuba jirtu jalatti argamutti nama dhalate. Aliin akkuma umuriin barnootaaf ga'een mana barnoota amantii Islaamaa kan maqaa Madrasa Jadiidaatti beekamu kan ganda Laga Harreetti karaa oliin argamutti galmeeffame. Achitti hamma ulaa 5 eega barateen booda mana barnoota gaafas maqaa Luul Mokonniniin qabaachaa ture kan Gaziira keessatti argamu geeffamee hulaa 6ffaa xumure. Sana booda Aliin fedhii gama kanaan barnoota itti fufuu dhabuu waan hubateef abbaan Madrasaa Arabii Ustaas Guubee kan gaara ganda Qabri Ijoollee gubbaa naqe. Aliin barnoota madrasaa Ustaad Gubeetti kennamu yeroo gabaabduu keessatti fixee achumatti barsiisummaan miindawee Ustaaz Alii moggaafame. Isaa haala kanaa keessa jiru soso'iinsi afran qalloo kan guddina afaanii fi aadaa Oromootiif bu'uura ta'ee Diradawaa keessatti jalqabe. Alii hawwisoo hiriyaa jaalalaa tan kaa'imman umurii warra urjii bakkalchaatii gaditti makamee odoo xiqqoollee hin turin dandeettii yeedaloo wallee baafachuu fi weellisuuf qabuun urjii bakkalchaatti fudhatame. Iida Ramadaanaa kan Guraandhala 25 bara 1963 dooya gubbaatti bahee sagalee isaa bareedduu fi alalaasa miidhagaan wallee birraadhaa bari'ee jettu weellisuun daawwattoota if wallaalchise. Bara 1982 keessa odoo Raas Hoteelitti weellisuu Aliin dubartii Birgittaa Astroom jedhamtu tan barreessituu Safaaraa Siwiidiin taate waliin wal baree fuudhe. Bara 1984 keessa ramaddii hojii biyya Itoophiyaa raawwattee hoggaa Ameerikaatti jijjiiramtu Aliinis lammummaa biyya Siwiidiin fudhatee niitii isaa waliin magaalaa Kaalifoorniyaa tan biyya Ameerikaa dhaqe. Bara 1984 irraa kaasee haga bara 1992 Alii fi Birgittaan hojii fi salaloof biyyoota Ameerikaa kaabaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa keessa deddeeman. Bara 1992 jalqabee biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessa qubatee jiraachaa ture. Bara 2004 keessa sadoo biyya namaa irraa rakkoo biyya isaa filachuun jiruu biyya ambaa tan waggaa 20 booda Oromiyaatti deebi'e. Akka achi ga'eenis gorsa abbaa isaa kan barnootatti jabaadhu kan inni irraa hamilee cabse hadhaadhi'uuf karoorfate. Karoora kanaan hiyyeeyyii naannoo ija aannanii tan naannoo Dirra Dawaa
warra hiree barnootaan wal arguu hin dandeenyeef mana barnootaa sadarkaa duraa banee carraa barachuutiin walitti baase. Alii Birraa akkuma nama Dirree Dhawaa keessatti dhalatee guddateetti afaan Oromoo biratti kan Arabaa, Amaaraa, Somaalee fi Adaree qaceellootti dubbatama. Sana boodas kan Siwiidinii fi Ingiliziitti dabalatee afaanota alagaa keessaa kan Arabaa, Somaalee fi Adareetti walleelee seena qabeessa ta'an kanneen akkuma gaafa bahaniitti yoomuu jaallataman hedduu weellise. Seenaan Alii Birraa barruu gabaabduu tanatti waan shallagamu miti. Aliin afaan, aadaa, biyya, seenaa fi qabsoo Oromoo irratti walleeleen weellise hedduu tan irraa himanii fi dhiisan keessaa filuun haalaan nama rakkisa. Wareega godheen kan wal madaalu ta'ullee baatu Aliin gumaata guddina afaan, aadaa fi wallee Oromootiif godheef waldayoota hawaasa Oromoo hedduu irraa badhaasa beekamtii hojii umurii guutuu badhaafamee jira. Hojuma isaa tana irraa ka'uun Yuunivarsiitiin Jimmaa digirii kabajaa dooktorummaa kenneefii jira. Jaarmiyaan muuziqaa Afrikaa jedhamu kan biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo qooda artii Afrikaatiif gumaacheef badhaasa beekamtii hojii kenneefii jira. Aliin akkuma Birraadhaa baree je'ee jalqabetti walleelee mimmiidhagoo ammayyaa 300 ol hawaasa Oromootiif guddinaa fi waaltina afaan Oromootiif gumaacha daaddaa hin qabne godhee Sadaasa 6 bara 2022 umurii isaa waggaa 74tti bakka kan dhalate irraa hin deebinetti lammii isaa kaan akkaan jaallatu dhiisee sokke. Aliin bilisummaa uummata Oromoo tan jaalala isii bifa addaatiin ibsee odoo goolabbii ishee hin argin biraa deemullee walleelee isaa kanneen yeroon moofessu hin jiraanneen dhalootaa dhalootatti bohaarsuuf jiraata. Seenaan isaatis isaanuma waliin dhaloota irraa dhalootatti darba. Dhumarratti addi bilisummaa Oromoo du'aan boqachuu Dooktara kabajaa Artisti Alii Birraatti gadda guddaa itti dhaga'ame ibsa. Lubbuu isaa jannataan haa qananiisu jedhama. Maatii, firoota, hiriyootaa fi waliigalatti ammoo uummata Oromoof jajjabina hawwa. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Sadaasa 27 2022 Finfinnee. Kukufisa, jikse gogolisa. Kufe kukufisa, jikse gogolisa. Tengufamne, gufu, shirarorisa. Bubukisa dufe jare galmasa. Tengufamne, gufu, sirnarorisa. Bubukisa dufe milkese galmasa. Kufe kukufisa, jikse gogolisa. Kufe kukufisa, jikse gogolisa. Moti motota muzika, mirga fernata haka. Moti motota muzika, mirga fernata haka. Kutun gabron fata, kofi tokkicha, barnota non jette, ati a godicha. Godicha, godicha, godicha. Jalala poku madamte ilmanama, barnota siyasa adas guddi fadda. Afan sabai, jaban sabah sumaka alin, dinaktis kabada. Akafis penmata nuftam tijabada. Anina on sidi basically, anina on yoti logically. Agada uba peduma jesne bai, magi gadi netto shana sibane madai. Agada uba peduma jesne bai, magi gadi netto shana sibane madai. Kali bati kali, kali bati kali, kali.
kali, Ali. Tutimone morkite, gotumali bira, gotadu abodie, hojjete barbara, mugafatera, hojjete maqabo la oli, isaja bansaba, olman ol ma oli. Kali danti kali, kali danti kali, kali. Kali danti kali, kali danti kali, Ali. Adun sinti batus, wani makiyada. Adun sinti batus, wani makiyada. Ujiji argus, jala lakin ada. Bona figani. Arfa safi bira ya danona fidu jala laketira kali dati kali kali dati kali 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 dati kali kali dati kali Ali kali dati kali kali dati kali 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 dati kali kali dati kali Ali kali danti kali kali danti 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 kali. Dhaggeeffattoota keenya amma sirra deebiin sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa isaa baga geessan baga geenye isiniin jecha guyyaa kana sababeeffachuun ibsa ejjennoo adda bilisummaa Oromoo irraa ba'e qabannee isiniif dhiyaannee jirra faana bu'aa. Sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo sadaasa sagal bara 2022. Qabsoon diddaa gabrummaa baroota dheeraaf uummati Oromoo geggeessaa ture bifa caalaatti qindaa'aa fi waaltahaa ta'een guutuu Oromiyaa keessatti wal qabatee akka diriiru warraaqsi mirga abbaa biyyummaa ofii falmachuu Oromiyaa guutuutti waaltoominaan akka geggeeffamuuf kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo bifa haarawaadhaan waggaa 17 har'aa sadaasa sagal bara 2015 waamicha qabsoo uummata Oromoof dabarse. Guyyaa kanarraa eegalee sabii Oromoo addatti immoo dargaggoonniif barattooti Oromoo koleelee Oromiyaa hunda keessattuu manneen barnootaa sadarkaa olaanoo fi sadarkaa lammaffaa keessaa mirga dimokiraasii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata isaanii falmachuuf hiriira nagaa bahuu fi bifa adda addaatiin sochii walirraa hin cinneef itti fufiinsa qabu geggeessan. Kanaanis wareegama olaanaa baasanii sirna bittaa lagaa kan wayyaanee PRDF mormuudhaan gaaffii Oromoo addunyaatti mul'isan. Erga sadaasa sagal dargaggooti Oromoo fincila diddaa gabrummaa bifa caalaatti qindaa'een gurmaawanii jalqabanii bararraa baratti fincilli diddaa gabrummaa Oromiyaa guutuu keessatti itti fufee. Keessumaa immoo ebila bara 2011 warraaqsi qeerroo bilisummaa Oromoo erga bifa jaarmiyaa dargaggoota haaraa qabatee finiinuu jalqabee guutuu Oromiyaa keessatti qeerroowwan Oromoo barattoonniif dargaggoonni sabboontotaa fi waliigalatti uummati Oromoo bal'aan wal ta'uudhaan fincila diddaa gabrummaa bifa adda addaatiin mootummaa gabroonfataa wayyaanee irratti finiinsuudhaan gaaffiin isaanii kan bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa lubbuun itti ba'e dhiigni itti dhangala'e lafeen itti cabe maatiif qabeenyi itti manca'e fiixa baasuun kan hin hafne ta'uu hojiif gootummaadhaan mirkaneessan. Dargaggoonniif barattooti qeerroof qarreen akkasumas sabboontoti
dallawa shira siyaasaa roga adda addaatiin diinni ijaare diiganii falmaa finiinsuudhaan humna Oromoon qabu diinaa fi firattis agarsiisaniiru. Sirni bulchiinsa wayyaanee PRDF nagayaaf dimokiraasii akkasumas mirga sabootaa kabajuu diduudhaan roorroon uummatarraan ga'u yeroo irraa gara yerootti hammaachaa dhufuu fi uummatoota biyyattii cunqursaa fi hiyyummaa hiriyyaa hin qabneef saaxiluurraan kan ka'e fincila diddaa gabrummaa geggeeffamaa ture keessatti wareegamni qaqqaaliin uummata keenyaan baafameera. Dargaggooti, barattootiif sabboontoti Oromoo haga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti falmaan mirga abbaa biyyummaa kan hin dhaabbanne ta'uu lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne wareeganii mirkaneessan. Wareegama ulfaataa baasan kanaan qabsichi sadarkaa fincila diddaa gabrummaarraa akka gara fincila xumura gabrummaatti ol guddatuuf achirraas warraaqsa uummataatti akka tarkaanfatu gochuun bara 2018 sirna TPLF EPRDF baroota 27 oliif uummata Oromoof uummatoota kaan hacuuccaa fi saamaa ture jilbeenfachiisuudhaan TPLF gara Tigraayitti akka xaxatu godhaniiru. Kanaanis biyyattii keessatti jijjiirama siyaasaa umurii fi guddina dhabeef qabsoo dargaggoonni qeerroon dhiiga itti dhangalaase butate aangootti ol ba'ee. Gartuun EPRDF injifannoo qeerroof uummati Oromoo darbees ummatooti kaan dhiigaan fidan gowwoomsaaf kabeebsaan aangoo butate gara PP jedhutti of jijjiiruudhaan hacuuccaa siyaasaa, hidhaa, ajjechaa, dhiittaa mirgootaa fi loloota babal'isuun sirnarra hammaataa ta'e mul'ate. Haaluma kanaan dargaggooti uummata isaaniif bilisummaa, mirga dimokiraasii, abbaa biyyummaa fi walqixxummaa mirkaneessuuf dhiiga isaaniin TPLF karaarraa kaasan sirna amma aangoorra jiru PP'n akka diinaatti ilaalamanii jumlaan hidhamuu, ajjeefamuu, baqachiifamuu fi itti roorrifamuun hiree isaanii ta'eera. Kanaaf har'allee dargaggooti Oromoo kaayyoo kaleessa qabatanii falmaa turan akeeka fincila diddaa gabrummaa bakkaan ga'uuf haalli gama hundaan jiru gufuu isaanitti heddummeessus falmaarraa hin dhaabbanne. Har'as akkuma kaleessaa wareegama baasuu irratti argaman. Haga gaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo galma ga'utti falmaan fincilli kan dhaabbatu miti. Kanaaf ammoo deemsa fincila diddaa gabrummaa ilaaluun barbaachisaadha. Adda Bilisummaa Oromoo guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa kana sababeeffachuun kabajaa fi ulfina gootota sabaaf qabu mul'isuun dirqama lammii Oromoo hundaa ta'uu uummata Oromoo hubachiisa. Sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadachuu qofa osoo hin taane qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti finiinsuu irratti jabaannee akka hojjennu walii dhaamna. Galata jaallan keenya bilisummaaf kufanii bilisummaa sabaatiin mirkaneessuuf harka wal qabannee kaayyoo isaanii hojiitti hiikuuf cimnee akka jennu uummata Oromoo hundaaf dhaamna. Injifannoo uummata bal'aaf Adda Bilisummaa Oromoo Sadaasa 9 bara 2022 Finfinnee. Sida bara dhufu yaa komoko dirqama lammummaa waan nurra eegama yaa komoko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuuf istaanda yeroon geesse ammaa istaanbay qophaa'uudhaaf qabna yaa Oromoo sida walabummaa sida bilisummaa. Kiyoon fatahan laalamiko hidda sabu kaaso guyyaa kan hidhamehe laal komoko hidha gallakkiiso gaaffii bara dheeraaf laal komoko dhugaan nu deebiso tumsa gama taanee
Oromiyaa falmachuuf qophaa'uudha qabnaa xiqqaa guddaa namaa tumsaaf gama taanee Oromiyaa falmachuuf qophaa'uudha qabnaa xiqqaa guddaa namaa Cidha bara dhufuun kiyyoonfataan bara aangorra kan teenye garboonfataan utuu qabna biraa aangorra kan teenye garboonfataan utuu qabna biraa. Cidha bara dhufu yaa komoko dirqama lammummaa waan nurraa eegama yaa komoko galgalaaf ganamaa tokkummaa raawwachuuf istanda yeroon geesse ammaa istanbay qophaa'uudhaaf qabna yaa Oromoo cidha walabummaa cidha bilisummaa. Guyyaa dachiif samiin laalamiko idda jitaa lagaan Oromiyaa Oromoodhaaf laalamiko jette himtu dhugaan Guyyaa dachiif samiin laalamiko Oromiyaa Oromoodhaaf laalkomoko jette himtu dhugaan keessa balaan taanee Oromiyaa falmachuuf qophaa'uudha qabnaa xiqqaa guddaa namaa keessa balaan taanee Oromiyaa falmachuuf qophaa'uudha qabnaa xiqqaa guddaa namaa. yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa waggaa 17ffaa adda bilisummaa Oromoo ABO'n guyyaa hundeeffamaa irraa eegalee qabsoo roga maraa geggeessaa tureera. Qabsoo hidhannoo cinatti fincila barattootaa fi warraaqsa uummataa geggeessuuf qindeessuudhaan injifannoo boonsaa galmeessaa har'aan ga'eera. Qabsoo hidhannoo cinatti addi bilisummaa Oromoo ABO'n barattoota sadarkaa gadiirraa haga yuunivarsiitiilee fi kolleejjiiwwanitti ijaaruuf dadammaqsuun fincilaaf qopheessaa tureera. Haala kanaanis 9 bara 2005 yaamicha addi bilisummaa Oromoo ABO'n taasiseen manneen barnootaa sadarkaa adda addaa baay'ee keessatti fincilli diddaa gabrummaa dhoowuun qaanqeen qabsoo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa wal ga'e. Yuunivarsiitiilee akka Finfinnee, Jimmaa fi Haramaayaa fa'aa keessatti fincilli jabaatee sirna EPRDF raase. Akka fakkeenyaatti adda durummaan kanneen yaadataman manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa Amboo fi Geedoo fa'i. Jaagamaa Badhaanee fi Kabbadaa Badhaasaa Ambootti, Wandimuu Nagaasaa fa'aa ammoo Geedootti qaanqee fincila kanaa qabsiisuun guyyuma san mana barumsaa keessatti wareegaman. Dirribee Jifaar Dambidollootti, Aayishaa Ali ammoo Mi'eessootti gabrummaa didanii qabsoo finiinsanii kufan. Fincilli kun manneen barnootaaf magaalota Oromiyaa keessatti babal'atee itti fufe. Kofalee fi Dodolaa, Moyaalee fi Yaaballoo, Mi'eessoo fi Dadar, Dambidolloo fi Giddaa Ayyaanaatti, Midaaqanyii fi Kuyyuutti, Saqalaa haga Roobeetti, Kamiseerraa haga Shaakkisootti dhaloonni gabrummaa diduun fincile.
Yuunivarsiitiilee Oromiyaatiin ala jiran kanneen akka Baahirdaarii fi Maqalee fa'aa keessattis fincilli itti fufe. Barataa Simee Tafarraa fincila kaastee jedhamuun Yuunivarsiitii Maqalee keessatti ajjeefame. Barattoonni fi dargaggoonni manneen barnootaa magaalaaf baadiyyaa Oromiyaa mara keessatti aarsaa gurguddaa haga wareegama lubbuutti baasuun qaanqee fincila diddaa gabrummaa gaafa 9/2005 qabate kana jabeessanii itti fufan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barattoonni qaqqaaliin kanneen akka Alamaayyoo Gabraa, Gaaddisaa Hirphasaa fi barattoonni hedduun wareegama lubbuu kafalan. Dhibbaan kanneen lakkaawamanis hidhamanii baay'eenis barnoota irraa ari'aman. Yuunivarsiitiilee fi manneen barnootaa sadarkaa gadii hedduu keessattis haalli wal fakkaataan itti fufe. Gara jabeenya sirnichaa barattootaa fi dargaggoota Oromoo irratti fudhate kanaanis fincilli diddaa gabrummaa kun salphaatti hin dhaabbanne. Fincilli baatilee hedduuf jabaatee itti fufuun humna murnoota diinaa Oromiyaa maadheffatanii turan laamsheesseera. Turtii waggaa 9 booda fincilli xumura gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin bara 2014 labsamuun itti fufe. Fincilli xumura gabrummaa kun 9/12/2015 bifa qindaa'aa fi tarsimaawaa ta'een jalqabee waggaa 3f jabaatee geggeeffamuun haga bara 2018 mataan EPRDF wayyaaneen gara Maqaleetti godaantuutti itti fufe. Haga sirni cunqursaa jirutti gabrummaan hin buqqa'initti, bilisummaan hin mirkanaa'initti, abbaan biyyummaa Oromoo hin dhugoominitti diddaan uummataa fincilli dargaggootaa ka dhaabbatu miti. Falmaan haga bilisummaatti 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa bara baraan ni yaadatama. Oromiyaa awwii walabummaa qophaa'e yoomiyyuu siif wareegama. Qophaa'e yoomiyyuu siif wareegama. Ibidda dibamee ukaamame daaraan tuuta tuytee bikaafte kanniisa orraa. Imimmaan hin baasu beekii gumaa lubbuu inni dhiigaan baadhiige dallaa jibbu. Ibidda dibamee ukaamame daaraan tuuta tuytee bikaafte kanniisa orraa. Imimmaan hin baasu beekii gumaa lubbuu inni dhiigaan baadhiige dallaa jibbu. Tawaa gubbuutiinuun baati lubbuuni maali biyya fiitiif yoo wareegamanii. Garaa sabni madeesse dhugaatu fayyisa. Biyya ifirratti ilmoo ifirratti qabeenya ifirratti eenyuun nama dhiisa. Haqa ifirratti qabeenya ifirratti ilmoo ifirratti eenyuun nama dhiisa. Oromoota kumeeka dhiigaan sitii banaa sitirbiif nootuka biyya Oromiyaa abdii walabummaa qophaa'e yoomiyyuu siif wareegama. Qophaa'e yoomiyyuu siif wareegama.
Gameessa dubbii duguuggaa sanyiiti qoree nutti marsee nutti labsa murtii arrabaatu danquu tokkoon summii tufti mirga biitii falmuun shoora keessaa miti haa gumaachuu namuu waan dandeettiisa gumaa goota du'ee kan jiruutu baasa ibboo dandeebituu qabsoon itti fufti amma dhugaan ilmaan Oromoo bahutti kawaa gufuutiinuun baati lubbuuni maali biyya fiitiif yoo wareegamanii garaa sabni madeesse dhugaatu fayyisa biyya ifirratti ilmoo ifirratti qabeenya ifirratti eenyuun nama dhiisa haqa ifirratti qabeenya ifirratti ilmoo ifirratti eenyuun nama dhiisa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaati. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti turtiin ufaana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa qophii keenya jimaata dhufuutiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.